Inni waaqayyo isiniif haa ta'u maatii keenya akkam bultanii akkam jirtu nagaa jirtanii nuti nagaa jirra galata waaqayyo isinis immoo akka nagaa taata waaqayyo irraa abdii qabna akkam nuuf jirtu fayyuma keessan naguma keessanii isiniin jenna nuti jirra galata waaqaa dhiifama jalqaba mataatu akkuma dhugaa waaqa kanatti sagaleen kiyyaallee na jijjiiramee jira xiqqoo utaalollee na qabee jira innaa kanaaf nafa kiyyaallee na qayyaree. Erga aarima waa'ee saree keenya sanirraati na akkuma dhugaa waaqa kaleessallee viidiyoo isiniif waraabne maaliif anillee na kubachiisaa oole kaasuun immoo akkuma isiniin jeen galle innaa kanaaf isiniif waraabne baay'een keessan baay'ee tokko dhiphattanii gara keessatiin sagalee naa qabdan baay'eetu jira jechuudha teelegiraamii anis immoo anis ani dhugaa laalee jechuudha bilbiluma jaan arginan goone jechuudha. Guyyaa kaleessa baay'ee tokko kumarra leessanuma amma mana yaalaa deemuufi innaa maal taatanii jettanii warri yaaddoftas kanaaf sagalee viidiyoo isinii waraabaa jira baay'ee keessan dhiphattanii dhugaa innaa waa'ee sarichaa irratti jechuudha kaasuun akkuma isin jemman hiyaaseenne galata waaqayyo mucaan homaan jiru jechuudha daa'imtichi garuu nutu akkamaa jira kaaga fayyutti nutu akkamaa jira isiniin jira. Waa'ee sarichaa immoo baay'ee keessan ajjeesanii saree cubbuun qawwata waaqaan bakka ana sodaa wanna kana kan ajjeesu amma kaasuun lukarraa muraayyuu jedha lukarraa muraa gaafa lukarraa muramillee saree waa balleessu tokko jedhan. Anammoo bakka anatti ulfaatu luka sanirraa muraa okkoleetoo yoo inni ufusaan bakka dasnan jedhu jechuudha wanna tokko kan simbirroo yoo taate dhugaa waaqayyoo duute ana nama rarti maal fakkatee mootii saree ofii guddisneenna ofii guddisne sareen immoo baay'ee keessammarraa gootu saree jettanii sareen hin barbaachisa dhugaa Itoophiyaa keessatti saree sirriitti barbaachisa jechuudha maaliif sila wanna halkaniisa too guyyaayyuu gibbiin bakki seenanii hin jiru garuu bineensaaf osoo hin ta'in silaa hattuu nama gizee kana baay'ee tokko nama sodaachiste kanaafi. Sareen immoo barbaachisaa amma gibbii keenya waan baay'eetu jira jechuudha kan taa'u asitti meeshaan ittirii amma ittirii hin beektanii warri ittirii hin beekne hin jiru as gibbii keenya keessatti taa'a jechuudha saarvisii tokko hubatanii amma sanis bakka wanna baay'eetu jira argeenya siqaa xiqqaatullee aga tokko qabeenyi jira kanaafi sareen immoo hin barbaachisa sareen koo waan hundaati bakka waaqa. Dukkana ijaatti dukkana keessatti ija kan qabdu saree jechuudha. Innaa maalirraa waaqan hunda horsiistan nuun jettan immoo kuni dulloomaa jira. Kun dulloomaa jira kanaaf kan guddisne jechuudha jalaanii sun hin ba'uusi kun immoo dulloomaa jira ture jechuudha. Waggaa meeqa gara waggaa sareen kun gara waggaa 7 jechuudha erga guddisne ture jira jechuudha. Innaa kanaaf amma ergasii hin deemine gibbiitti ol hin deemine jechuudha ergasii erga bahee wayinee utaalonni qofaan ajjeesu dhugaa waaqa na mataan keenya hojjetu jechuudha kinoo kanattan jala deema mataan keenya hojjetu wayinee mataan akkatti na kubsu anas mucaa kiyya sinu qabee nu lachuu isarraa naqame mucaa kiyya irraa naqame inni ala baheetti ijoollee irraa natti fide na fakkaate malaalu innaa kanaaf sareen hin barbaachisaa kanatti nutis guddisnee hojjerra kanna dhuga gannee bar fuudhanii makiinaan gatanii abbaa makiinatu nyaatee duusan jechuudha gatanii fagootti gatanii osoo kaasuun makiinaan dura hin galin sareen galee gibbii keessatti eege osoo kaasuun hin galin sareefa duree gafe yoo gatanii aguma feete fageessan mana wallaalan jiran dhugaa waaqa na kanatti nuti gadinnis nu asitti bakka sassalanni akkana mormarraan bu'u halkanis nuti hiineetuma bulchina guyyaas hiineetuma bulchina bakka aduu sanii sassalata kan jiraame dingata mormarraa baasee ofirraa kutee jechuudha mormarraa hin kutee kan qabattoo jalaa kutee kanatti bahe malee hin baasu nuti jechuudha nama nyaata gisee yeroo baay'ee waan ta'eef hin baasu manumaafuu naaf ni amanana uffata waan ta'eef na kanaaf galata waaqa mucaan illee baay'ee sodaanne nuti gammaa hin jira daa'imti umaan jiru warra warraaqaa olluma keenya waan ta'eef daa'imti akkam ta'e sareen osoo tii jedhanii ofirraa mukatti uffatanii baay'ee akkanatti nama guddaatti nu taala garuu diingata nu shaata
daa'imti immoo jala fuuldura waan fiiganiif inni fiigicha isaanii sana argeetti irraan deemu qaba. Kun akkanaanuu namatti utaala waan ta'eef sareen kamuu garuu fuuldura fiinnan namatti utaala. Innaa kana kaasuun ammas ganama qaba mucaan achi fuudhee deemee bakka kaleechallee oolanii. Aniif mucaan kiyyaa goddaafne kaasuun erga nu biraa deddeemuu qabe. Kaasuun duraanis nu bira nu oolu garuu gisee nu dhukkuba kana nu cinaa taa'e immoo shaggaadha qoricha nuuf ta'a. Amma garuu nu cinaas hin jiru garuu namni biraa hin jira waan ta'eef malee. Inni akkasii galata waaqayyoo sareenis mucaanis homaanuuf hin jedhu. Mucaan illee amma irra deddeemuu qabe lukaan hin deema bakka malee nyaata akkuma isin hin jee luka jidduu bakka malee luka jidduu jiru immoo bakka isaanii miti garuu san ciniina maal toffaati dhiira san waan ta'eef cinuma ciniine jechuudha. Inna kanaaf galata waaqa sareen ergasii as hin deemin aduu san kaasuun hin rukutee rukuttuma kaasuu san argee osoo achumaanuu badee kaleessa safara jedhan hunjaa ijoolleen safara jiraa safara jechuun gara biraatitti argine jiranii garuu nutti hin galoofne osoo achumaanuu badee nu hiiki galata isaa gin amma sareen agoofee illee guddisanii akka fe'anillee godhan hin deemu kaasuun lukarraa cabsa jira. Ani sassalatumaan jabeessinee hiinee manuma hojumti nutti hafamee inni eessan ba'a suuqii hambaa suuqii waan bannu balbala suuqiitiin ba'a. Inni hojjufame bakka ba'uun hin qabu gibbiin hin baasu. Yookiin hojjumti suuqii nutti hafu bakka sarumaa jennee deemnee teenya jedhee tan murteessan aduu san jechuudha akka aareetti dhugaa waaqa. Innaa kana caala isinitti illee haasa'uu hin danda'u mataan baay'ee tokko na dhukkubaa ilkaan illee na dhukkubaa aarii wajjin ta'uun oolu. Mataan dhugaa qufaan jechuudha nu ajjeesuuf jira anaa fi mucaa kiyyaa jechuudha mana yaala deemu farra. Innaa kana bakka viidiyoo biraatiin immoo walitti deebina kaasuunis deebi'ee jira doosanii galgala deebi'anii fidanii mucaa'ee galeessallee geessanii ganama qoricha qaba har'as hin geessanii innaa qoricha gabultii torbaamu maal qaba jedhanii madaa sanii hiiqanii ni quufu jechuudha hiikanii fi ashagu deebisanii innaa akkasii irraa kana fi hunduu nagaadhaa jirraa galata waaqaa ammaan achitti nullee hin jabeeffanna saree keenyaa warroonni immoo nu gadditan baay'ee galatoomas hin jaalannaa sirriitti hunduma keessanuu hin jaalanna dhugaa waaqaa nuuf jiraadha Oromoo keenya baay'ee sin jaalanna sin kabajnaa sin hin jenna innaa jabaadhaa viidiyoo biraatiin immoo akka walitti deebinutti nagaa nuuf taa'ii sin jaalanna dhugaan guyyaa san baay'ee tokko rifadhee agammaatitti namatti hin deebine jechuudha rifaatu bakka mi'aanu mallee na jibbisiisa maal baay'ee tokko duwwaa tokko ta'e dhugaa mana ofiitirraa bakka jiruu ofiitirraa baduu jechuudha dhugaa waaqayyoon na ulfaata waan nama mudatu hin beekane injirraan tossobaa bara injirraa yookiin mana ijaarrannee maalii keessa wanna qabeenya qabnaa maalii keessa jiraannoo jennu tana soba dhugaa tasuma keessa ba'uunis hin jirti waan taateef jiruu biyya lafaa argitanii akkana nama goote jiruu biyya lafaa tanatti amanuu miti jechuudha dhugaa waaqayyo na kanaaf sagalee isinitti baay'iseen jira viidiyoo illee isinitti dhiyeessuu kana jaalala nagaa naaf taasisan jaaladha.